Rakkoon miilli dabuu daa'imman 1,000 dhalatan keessaa daa'imman tokko irratti mul'achuu kan danda'us yoo ta'e maddi rakkoo isaa qoratamee kan addan baane ta'us haala naannoo irratti murtaa'uu akka danda'u qorannoowwan tokko ni mul'isu. Haa ta'u garuu yeroon yaala fayyaa barbaachisu yoo argatan deebi'uu akka danda'u ogeessonni ni dubbatu. Rakkoon kunis daa'imman reefuu dhalatan irratti yeroo mul'atu maatii daa'immaniitti yaaddoof naasuu guddaa kan uumu ta'u maatiin daa'imman isaanii hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingitti yaalchifataa jiran himanii yaaliin ni deebi'aa abdii jedhu hin qabnu turre kan jedhan maatiin kunneen tajaajila gahaa hospitaalichi taasiseefiin daa'imni isaanii fayyaa guutuu argachuu isaanii hedduu kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Baay'ee nama rifachiisa rifannee ture. Haati fa'aa baay'ee jeeqamtee bakka hagaarraa mucaan koo dhaabbatee deemaa itti naan dhaabbatu hin gammaddi beektaa. Mana dhaabbatas hin deemas amma deemsisuu nan danda'a sirriitti yaadu yeroo kaa deemsa isaan geenye malee daaddee isaan fiiga lafarra. Fee amma sawunnatti sila qafuufu jeessoo gisee meeqa cabsee fidee dhufe oduu isaanis salacha'een hin cannaqamii fidi koottoo dunaan jedhanu gisee hundaa fidee dhufe hundaa godhamee fi yoo tamasgina mana fayyee kotteedhaan naa deema. Dr. Tsaggaa Ilmaa hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingitti ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluu lafee yoo ta'an rakkoon miilli dabuu daa'imman reefuu dhalatan irratti mul'atu sababni isaa kan addan baane ta'us yaala fayyaan kan deebi'u ta'uu himaniiru. ሲወለዱ ልናየው የምንችል የእግር መቆልመም ነው ቆልማማ yeroo dhalatan kan mul'atudha daa'imman miila isaanii dabaa ta'uun dhalatan sababni isaa beekamaa ta'uu baatus yeroo baay'ee daa'imman dhiiraa irratti mul'ata nu biratti kan yaalamaa jiran daa'imman 145 keessaas 100 ol dhiirotadha daa'imman rakkoo akkasii qaban yaala fayyaan fayyuu ni danda'u jechuudha. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejing Dr. Sheetuu Taaddalaa daa'imman miilli isaanii dabuun dhalatan yaaluuf hospitaala isaanii keessatti deeggarsa dhaabbata miti mootummaa Hope Walk jedhamu waliin ta'uun taasisaniin hanga ammaatti daa'imman 145 yaalaa kan jiran ta'uu fi isaan keessaa daa'imman 8 tajaajila fayyaa waggaa 5 xumuruun guutummaan guutuutti fayyummaan isaanii mirkanaa'uu himan. Miilli isaanii qajeelee bakka fayyisan akka turu yoo xinnaate erga jeessoorraa ka'anii bireesiirra yookaan immoo caammaarra kaa'amanii booda ijoolleen kunniin waggaa 5 follow-up godhachuu qabanii amma ammaatti yaa'u giraajuweet godhuudhaaf yookaan immoo eebbisiisuudhaaf waggaa 5 fita jechaadha. Amma ammaatti ijoolleen 8 amma qophiidha eebbaaf kuuwwan illee waan baay'ee abdii namaa kennu amma ammaatti ijoollee 145 yaala jalqaban keessaa han ogeessota rakkisan jiru hundumayyuu miilli isaanii qajeelee jechuudha. Hospitaalichis yaala fayyaa daa'imman miilli isaanii dabeef kennu kan itti fufu ta'uun himameera.